Qonnaan bulaan amma haaromee ijaare kun lafa sanaaf kaartaa qaba. Mana sanaaf kaartaa qaba. Qabeenya qaba. Ittiin liqeeffachuu danda'a. Dabarfachuu danda'a. Haaromeen lafa qaba taanaan gandoota keessatti carraan hojiin babal'ata jechuudha. Maaliif dargaggootu mana sana ijaara? Dinagdeen sila jenne sun abbaa qabeenyaa hin humna jechuudha. Miliyooneroota hedduu baadiyyaa keessatti humna jechuudha. Investimentii hedduu baadiyyaa keessatti saaqna jechuudha. Industirii godoo babal'isna jechuudha. Magaalaan achitti uumame sun industirii barbaada. Industirii xixiqqaa barbaada. Tajaajila barbaada. Sana hundaaf carraa banna jechuudha. Haaromee irratti sosochiin jalqabame. Qaanqeen qabatte kun Oromiyaa guutuu fudhattee Oromiyaa guutuu hoggansi aanaa, hoggansi gandaa, hoggansi godinaa cimee harka wal qabatee hojii kana dhugoomsuudhaaf irratti hojjechuu